Sadiquutu tettemootamti. Maali baay'isii kan dubartii akka ofii ofirraa dhoogginena. Xiqqeen maali? Yaa Rabbi. Amma namooti isaa jiran jechuun walirratti adabaa dhaqe. Haa dhungatu achumaan doktor. Yaa? Dubartiin duuti mootti. laan dubartiin Kaameraa jedhaa mana wayita. Kau maali maali mootu gita kana? firan qaburee namni firan qabaatiin rakkoo miti barma darbanii dubbatanii. Biyyoodhaa waliin. Alhamdulillah namni wayyaa dabdee qaama gargaarsatti inni jechaan hoggoo kara gargaarsaatti fi namni pum jennu harkaa kee fiigaa kute. Namni kaan viidiyoo cufate inumaan dubbatu dooktarri kara duubaa kanaan dawwalee haga dooraa lokuma takkaa takka buuse jaba ammoo dooktarri wallaahi lazim asli kanaaf hin jaaladhaa. Namni kaan zimje haaya namu viidiyoo cufate amma mubaarakii fi raacheen egaa walitti dubbatanii muubeenis qabbanaa zim hagana iddoo Joon Daani'el dhufe. Ay aboo jarri numu walitti qulqullu numu walii quudhaan way numu walii quudhaan abaluu naa galchi abaluu galchi okay jarri kun badaa jeetin duraa xab jee dafeet wadda namni nan buusu wallaahi lazim abaluu galchi ni galchan khiyyaa furdaa sanis eenyu gaa karaa jee wajji taphatu san. Naahom galchi ni galchan jarri viidiyoo banate hoga viidiyoo banatu yaazau. Amis matu sih, anda so amis matu khas kapal, anda so milian as kapal jen. Nami to ko kuma yo ama gifti kuma ni pesanggal jen, nami to ko milian gal chujer. Kalau lar minde, pom. Aci khesa tae tu fi mubarak game tabat. Hunde khesa game tabatan. Wari game tabat. Aci khesa tae tu fi nahon jachu. Tu puan rata. Kamba jachu. Me wanne agana oli kusasha oni afte. Nami orang mau gargar terata na. والله لازم انا مثلا كا موبت ونيجي ساسه قاسه ناو نشرا دبر كن ما كان نفتت وي انت ما كان استكشف جنين شيء اقطعتي ربي جنين نمر كان جاي سنه غزي سامبود ناو ونيجي جري كما دي بشنغل چتما سومتا كت كما دي بشنغل چ وانو مبارك بار كما دي دم ابي بار كما دي دم ورمر سامبود ناو فان قبليتما ميلين غا namni nama kuma saddeet ummanni keenya suniin feema samu ber laaletin allaalee akka walii ciisan qabne akka waliin jaalan akka wallahi lazim ambar taayidama qulqullumina keessa taayisen akkana jaanii baran akka itti meetin biraa bu'e wallahi lazim. Garuu immoo jechuudha wallahi dhugaa dubbachuudhaaf uummanni amaaraa sharriidha osoo jennu qulqullummallee qaban. Mee osoo kaleessa asliidha mubaarakii makiidha. Mana wannoo keessa dhaqanii mana amaaranii keessa dhaqanii akkasitti dhaabatanii Oromoodha mataa gaggoombiftee irra jirti beekaa. Irra jirti. Mataa gaggoombiftee irra jirti Oromoon. Mataa gaggoombiftee irra haasa'u jirti Oromoon jechuudha. Mee mana amaaranii deemaa dhaqaati. Laalame argitanii hin jirtu. Dhufanii gargaaran puush godhanii feemasoota ofii kabajanii jaanii fa naahoon fa Joon Daani'el fa kabajanii dhufanii kaanii galan. Hagas maaf dhaqee bilu mana isaaniitti push godhe mana Oromoon diinan jenne adda osoo dhaqee yookaan jiipaa yookaan abdii saaga yookaan namni tokko dhaqeetti mana isaaniitti push godhe Oromoo mataa gazzaqazzattee gubbaa jirti hadha. Kanaaf du'aan kennallee galata dhabee reefi kennallee galata dhabee dhibamaan kennallee galata dhabee kaleessa jechuudha milibirri miliyoona takka osoo gaafa gahee miti jedhanii dhugaa dubbachuudhaafi hundinuyyuu hudduu hooqatanii asirra dhadhaabatan. Imbeka gaafa geebiidha. Hundi isaanii wanni kana ga'ee jiraare hin jiru. Wanni kana caala Oromoon kana booda Oromoon ni duuti wanni jedhamu. Joole wallahi maakin jabduudha wallahi salmaan ishii geema taphatuna garre salmaanu leenca galakkiftooti gala koyni ishiin kalee ichi darbaa olte jechuudha. Oromumti haa galakkiftotte laa ilaaha illa laaleetu man baran. Barbo eltira afni faulti be bar namme gaulti be Joon Daani'el fan nama kuma saddeet. Makiin godhuu dhabduu iyyuu jechuudha. Makiin godhuu dhabduu iyyuu onneen isiitu ni gaya. Yaa wallahi onneen ishii ni gaya. Makiin godhuu dhabduu onneen isiitu ni geetti. Fakkeeffatuuf ashkaabbatuuf garas fiiguu tanan qabdu yoo dhugaa dubbadde jechuudha. Simmaa waa namni silaa qulqulluudha jedhu iyyuu isiisan. Wallahi dhugaa dubbachuudha. Nu caalu mubaarakuu caalallee hunda isaanii caalallee ana caalallee
Femas imma waa qulqulluyyuu jedhamtu onnee qulqulluudhaan dhaabattuyyuu makiidha. Kaawwalee hundaayyuu waan keessaa dhiisisu jira. Waliin hubadhee feemasoonni keenya rakkoo guddoo qabaadha bakka. Fiifuu gargaarsa barbaada. Guyyaa tokko maaliif feemasootaaf gargaarsa walitti nu guurra ammas. Ana keessaa na baasa ana dhaggeeffata mootummaan na qallabaate jira keenya. Maa kaleessa kun akka. Maaree haadha faate? Ana keessaa na baasatii gargaara. Wadi gargaara. Wallah barna ajaa'ibaa baraanne. Yaa hinaafa jira yaa hinaafa jira bar wallah hinaafa jira. Amma giiftaroonni guruppii jira, feemasoonni guruppii jira, maaliin deeggaraa feemasootaati jira, koomentaroonni guruppiitutu jira. Rakkannee bar tiktookii kanarraa baddee tiktookiin keessatti iyyuu nuu warra duraanii waggaa 3-4 tiktookii kanarra jiru irraa karee reef gabbahaaru tiktookii balleessaa jira. Eessaan akka ga'u hedan rabbi haa beeku. Nama dhiibbaa teessaniif waan akka geema malee. Garuu ni haasayaa bareechitee yaani haasayaa. Haadha faatee as geessu. Hinaasa natti haa. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Shira namaatiif yoo inni malallee as geenye. Anamma. Girrisaan ammoo isin maal beektanii tiisi Saudaan irraa ka'e rabbi isin godhe. Gaafa mubaarakii fi asli wallaltullee asli goota kenna leenca kenna maaliyyoo kenna akkasiyyoo kenna gaafa achi garagaltaniitiin mubaarakillee waan takka haadha baatee qoy antana dhibde amma giftaroonni jala jirtan baga jiraatan isinitti waan takka dhaammachuu fada mubaarakii aslii fi maakii jala maarka gurrattan isinii achi jala taa'u sin agarre isinii isaan lameen waa taphachiisu sin agarre maali abriintu maaliif harka jalaa gurra barama maakiin sila akka sila oromoo waliin miidhama qabdu tiktokii si harka meeqa gubatee mamee tiktokiin siidha tiktokiin maakiidha harka meeqa gubate muyattiin dura dhanama as jiru miti harka meeqa gubate tiktokiin maakiidha daaraa dibattee daakuu dibattee bar biyyee fakkeessitee amaarri ergasii cafacaftee geessitee booda waa dhaqaniitiin makiinaa diimtuu ispichaaleen jira darbani. Asliini silaayyuu dagatan Oromoon jechuudha qarbii jirtu. Keessattuu aslii dagatan. Wallaahi wallaahi lazim aslii. Wallaahi aslii dhugaa ibsaa dhugaa siin jedha. Dhiyoo tana giiftar wayititu waan naan jedhe. Giiftar sun leebiliin isaa 34 akkas maal jedhee haadha faatee naan jedhe puush na godhe yeroo hunda yeroo dhufe laayif gooliitii guutee mana biraa baafata. Gaafa kammaa naan jedhee haadha faatee barii isiin Ameerikaa irraa nama gargaaru qabdi rakkina giiftii hin qabdu. Hundi kennaayyuu rakkataadha. Keessattuu isiin ammoo Ameerikaa irraa nama sappoortisii godhu qabdi nama rakkina giiftiidhaa hin qabdu naan jedhe namni nii naan jedhe. Akkana naan jedhani wallaa jedhee miiseenjarii telegiraamaan itti barreessan waa'ee kiyyarraa namni itti barreesse fideetiin natti erge. Iskiriinshuutii kaaseetiin nama mul'ise. Argitee? Anis alhamdulillah ana haftaamiidha. Maaliif barbaachisame? Abbaabdiitis dagatan abbaabdii garuu addunyaa si jimasi hojii jiraate abbaabdii. Abbaabdii alhamdulillah faranjii yaanne faranjootuma san keessatti osoo na galmeesse wallaa nama achi dhaquu fedha. Silaayyuu faranjoota beekanii afaan waa itti haasa'an afaan waa itti qaaqanii hin qabanii malee silaa osoo giiftarri Oromoo isaan puush godhuuti akkasuma jijjiiran irraa dhaqanii. Haadha faatee waan takkas gorsaati takkitti dhaqa. Giftarrinis waan martis qoosa fadha qofla fadha taphachuu fadha namni hoggo taphatee qoflee waa galla akkasuma hoggo aare gaddi lakkisu dhaggeeffadhu maaliif dubbii faranjii ol neexxee itti ingiliffaa osoo san dhiifteeti wanni sun hedduu takka barra wanniidha bar dhugaan siin jaa dubbii san barra kan ni qaxaatee bar wallaa hin dhiisin dubbii san itti jabaadhu haka beektu afaanuu nagaan abbaabdi yoo rabbiif rasuul sodaatte ingiliffa ofitti hin barin wallaalaa deem xiqqashu wallaalaa deem rabbumaa jee sana jechuun seerkaa nyaadhamti sodaadhan ifitti kaatee afaan ingiliffa sirriitti perfeekt taanan seerkaa nyaadhamti. Abbaan abdiidhaa geemmiiti leebilii 87 galee alhamdulillah galata rabbiiti sunuyyuu waan jabdu argaa jirra. Leebilii 87 galee abbaan. Eda baabdi akkana godhani
abbaa abdii awoo jarri sun numa beekamu abbaa abdii sanuu kana jedhan abbaa abdii iyyaa jenno iyya gottar abbaa abdii mee abbaa abdii mee amma leenca galakkisi mee narratti rabbu abbaa abdii abbaa abdii ture maal kenna ture kagaraan burjo galakkisi samboodan si ol seente si abbaa abdii samboodan ol seene maal gallakkise leenca galakkise ne mee wallaa jedhe beektaa mubaarak maal jeen kamatoo inni qotara jeen asliin lakki kasir quxaruu jeen kamatoo inni qotara jeen hoggoo mubaarak faan lakki asliin mucaa kana beektan jee hoggoo inni kudhan irraa eegalu abbaa abdii kiyyaan waynu saalessa komantiin guutuun abbaa abdii namni kum saddeettan sun guutuun abbaa abdii yaa rabbi abbaa abdii kamte yaa rabbi abbaa abdii kun jaarti waydoo guti anas shakkii laafe keessas doolaara kuma kudhan jedhee barreessee barka'ee deemee doolaara jedhee jedhanii jennaan laalaa birri Itoophiyaa kuma kudhan jedhee ka'ee gastii irraa fiigicha akkute. Abbaabdii doolaara kuma kudhan jee doolaara godhee barsanu mallattoo doolaara bira kaayee kuma kudhan katabe inni daa Itoophiyaa kuma kudhan jechuu isaati. Doolaara dhibba. Birri Itoophiyaa kuma kudhan galu. Ayi barkalee bar. Wanni iyyuu La'aan jalatti waan san keessatti baay'ee digdi. naahon sun baddaa baalee kajoo san baddaa baalee kajoo giiftii kan nebeeta yaaboo waa inni jeeyame meeus baddaan jaajee baddaa idaba baddaan kun idaa hiikaa biraa qaba. Barama wallaahi giftanoota nama tokko eessaa arga beektaa mana Amaaraa keessatti arga ijoollee Amaaraa keessatti hin arga beektaa. Giftaroota keenya kan arga jala san ta'anii xiyyaara kana darbanii maalii kana makiinaa diimtuu kana darban laala jala san ta'e maqaa isaanii kan amma qaamsi kaasuun barbaanne kun laala jedhe. Baddaa Laal deengadda tokko akkanuma laali ka guddama nu qabnu kana mataa gubbaa dhaqee gizee laalu achi makiinaa diimtuu darbaa ashaangulliitti jabba kan goototti ergennaani achuman lamuu keessaan dhufee haadha faateetti baree soorii. Mucattiin tun baay'ee miskiina saniif sappoortii godhaaraan naan jedhe baga sappoortii gooteen jedhe. Wada sappoortii godha guyyaa wayii akkana nuuf fidanii kunoo kaleessa dhufanii nu bira dhaabatan baga sappoortii gootan ni beektan giftaroonni keenya. Jabaadhaa. Taanii ammoo isaanumatu siin gammachiisa. Rifeensa qullaa ooltii asii oliin harma banaa ooltii. Maaliin arge beektaa Oromooni ofitti amma. Obboleessa kiyya turuun jechuun naa kan nurra sii kan nutti irra gammada. Takka. Akkasuma Oromoon tun Oromootti kan nurra kaanitti irra gammadina fakkaate dubbiin tun akkasuma deemti. Maaltu jira beektaa? Amma nama si'ii leenca shan kenne waan kan kee ta'eef akkasittiin galateeffatu. Amaarri tokkichi yoo dhufee leenca tokko sii kenne ama fo'aadii fakkeenyaaf giiftara. Waan gaaf duraa walal sii kenne yaadatta malee ka fo'aadii sii kenne yaadattu bare. Maal akka ta'e hin beekani. Yaadatu namni. Saniif jecha maal godhan deemanii dhaqanii isaan illee kabiraatii oolchanii garuu nu amaarran push nu gootu giftarri isaanii push nu godhani nu amaarrani yoo ta'e walaluu wannoodha malee sumaaleedha malee yaada bareedaadha jirtanii jabaadhaa isiniin jedha baay'ee minimaalidha jechuudha. Akkamne. Abbaa abdii ammoo rabbi darajaa ta'a faranjoota sanniin keessan nagalmeessi. Anama kana booda faranjoota sanniin wal baruun fedha ayyuan. Faranjii ol galcheetiin faranjii taphachiisa faranjii. Amma xiqqaashoo mana barumsaatti seenuudha baatee wayii naafee xiqqaashoo afaan kanatti bareetin warra daachi qofa ol naqadee taphachiisa. Tokkoon ijoollee biyya arabaatiif tokkoon isin hin dhagoon. Tokko kaameeraa asirra fadhu maarree godhu minaamineesh no faranji. Faranji aadaa faranjiiti. Wallaahi akkas fedhan amma giftaroonni kennallee nama keessaan naqanii waa hicciitii kennuuf barbaadan akka kaabinee gandaa jechuudha. Akka keessaan nama keessaan naqee hicciitii kennuuf waan akkasiisan fedhan. Wallaahi. Ana bar nama galgala sappoortii na godhu dhaqanii nootti itti barreessanii narraa dhoogganii bar. Nootti itti barreessanii narraa jijjiiran nama ganama galgala na bira dhaabbatee sappoortii na godhu keessaan naqanii itti barreessanii keessaan naqanii maal jedhanii narraa jijjiiran. Yaa lafaate. Eega isiif akkas goote anaafillee koottu akkas goote. Amma Sumayyaan tun fan biyya arabaa teessee 29 ta'e. Mashaa.
Ana mooni na dhibee mata. Kun ammas mayyaa homa gastii keessa qoqqojattee xinna taphattee maal jettee dhuftee naannaaf jedham. Gaafa geemii kiyya san argitee miti waan godhame bar. Gaafa geemii kiyya waan godhame argitee miti. Gaafa geemii kiyya wanti hojjetame bar waan salphaa miti. Ati geema Akkas godhu. geema si